jaalalaaf walqixxummaaf kaayoon isa guddoon kana kaan ammoo akka koreetti wanni nami dhalata waayyuu ta'eef ka ammoo kabaja waayyuu qabuulleen wanni an isanii dabarfachuufat onkolelee 23 yoo dandeen waggaa wanta baanee akkanaan akka kabaju yoo dadhabne ammoo man keennatti bul dhaabachaa bul dhugaa akka kabaju isan gaafata. Kaan ammoo waan dubbii maqaa hamaa kan ofirra buusuuf wanni waan ganni lama ganni sadii duraatti jalqabameen akka seenan gabaaban waan tokko laal agarrees bara 1883 gaaf gadaa dabbasaadii gaaf kana gaafin kaatee turte gaafii kaatun warri qaalluu gaafas bulchaan biyyitaan bulchu mililikiin wanni kun waan kenna nu qajeelcha jedhanii fudhatanii akkasiin dubbiin sun akkumaa tafte achi deebi'anii ammoo bara 1992 maanguddootii nami sadii gaafii kan xaaliyaanii gaafas lafa jira xaaliyaanitti matanii turanii xaaliyaan dubbiin tun dubbii dabaati dubbiin tun dhiibbaa mirga namaati ta'uu malli jedhee jaarolee kan irraa gaafii kan fudhatee ture jaarolee sun gadaan gadaa aagaa fe'a gadaa aagaa adiiti jaaroleen gaafas dubbii kanaan kaas buruu alakee dhanqaafa galgaloo duummaammofa waariyoo waaqoo taaraafa jaarolee waajuu tunin ta dubbii kanaan kaas jaarolee kaan xaaliyaan biyya bahee ingilizii dhufe ennaan ammallee akkasum qaalluun qabde jaarolee sun loo 15 kennaniifi dubbiin taan achumaanaaf tanaaf warri sulleen sirna yeroo sun jiruuf yookaan bulchiis gaafas jiruuf milkaa'uu dhabe malee nama hedduutu gaafii kan nu duraa jalqaba gaafii kan nama hedduutu nu duraa jalqaba kanaaf gaafiin tun gaafii akka ganni lamaa sadii kaates akka nu banneef jedhee akka laalcha akkasii nu banneef jedhee gaafiin tun gaafii wanni katabbiin hin jirre yookaan ka yeroo qophooftee hin jirre gizee hedduu namni nu caal wabeef waan mirga kan kaasaa ture ammoo haala adda addaatiin haala bulchiinsa yeroo sun jiruutiin milkaa'uu hin dandeenye har'a ammoo nu galata waaqatiif galata mootummaa sirna dimokiraasii gaggeessu kanaan milkoofne jirra. Kaan ammoo yoo hedduu namni hedduu yoo dubbatu waayyu angafaa jedhan isi waayyu akkam angafa waayyu akkasiin angafa karaa islaamatiin waan jedhanani aadamirraa uumame jedhan aadamirraa rabba akkam uume yoo jedhan dhoqqee walta dha'ee qilleensi xafuufee nam tolchee jedhan amma karaa nam amantii islaamaa guddeemuun aadam nami angafaa kan nami irraa uumame jechuudha. Karaa kiristaanaa adeemu Hawwaaf Adam amanno Addaamina Hewaan jedhan warri kunin Addaami Hewaan jannat keessa wanni warri ba'een muka waaqii nyaatanii achi keessa ba'an jedhan. Nami yoo angaf jedhan akkanin namoota tokkoof waan tokko katabamirraa laalee argee jannat keessatti ummata bal'aa Oromoo jedhan kan nami jannat keessatti arguri argan waay nami qarrabdu uumee achi keessatti argan waay
mirkaneessuu hin danda'a piroofesoroota adda addaa doktoroota adda addaa gaafadhee jira ka akka seenaa oromoo qoratu warra antiroopoolojistii doktar gammachuu fa'a maqaa dha'uu danda'a warra kan jiru gaafadhee jira kanaaf hangaaf yoo jedhan akkanumaan lafa kaanii hangaaf jechuu miti waan qabatamaa jira waan akkasii jira kanaaf hangaftittiilleen fula akkasii sun jirti kaan ammoo sadeessoo wanneen saniin jechuufan guyyaan kunin guyyaa dhaloota saba Oromoo waayyeeti. Kan ammoo tawaaqaa akkuma jirtuu taatee kan namni mirkaneeffatu eenyullee miti waayyuu calla. Mirgi kan kayoo si jaalatan sii kennan kayoo si jibban si dhowwachuu danda'anii miti. Kayoo namni si jaalatu sii kennu kayoo namni si jibbu si dhowu miti. Mirgi kunin mirga abbaan ofii murteeffachuu danda'u. Kanaaf mirgi kan walga'iin keenya kun wanni adda godhatu namooti galaan kaakanii dhufan obboleeyyanum kenna nu akka namni dhibilleetti ilaalu warri keenya jiru galaanum fagoo taakanii dhufan malee namu kenna warri keenya nu keessatti argama ana saddeettan Boorana zoonii kee jiru keessa namni tokko lamatu taate dhufee armu kee jira godina Gujii keessa ana Liiban keessa namni dhalata waayyuu dhufee armu jira kaan ammoo namni gochitiin waliin quban ta Oromoo haa taatu ta gosi dhibii Somaalee haa taatu Sidaama haa taatu Tigree haa taatu tokko taate armu keessatti argamti. Kanaaf jilkana wanni addi godhu kanaan dur yoo qoran nu waayyuu callaatti qorannee walaa saafa turreen beektanii ammoo wanni addi godhaa tokko kan. Kanaaf wanni anin keessummoota dhufti sun maanguddoota sullee kabajaan gaafat murtii akkuma reefu sanitti waayyummaa Oromoo waayyummaa nuummaan haa murteeffannu haa taatu ammoo namni waan murteeffatu namu waliin jiraatu waliin murtii keenya kan akkam laaltanii aadaaf waan feesisu. Kanaaf maanguddooti sun yoo armi jiraat yoo amma armaan baatee armi jiraat baatee murtii keenya kan isiilleen akka nu dhageette akka isiilleen nu hubatte sabuu fi gosuu fi itti nu himtee akka gosaatti dabarsitee murtiin ummati murteeffatu kanaaf murtii san akka isan nu fudhattanii ummati sullee nu dabarsan kabajaan isan gaafata. Kana wanni an jedhuuf guddoon waan tokko waan ajaa'ibaa namni waliin qubatu waataa waliin jechuu danda'a maqaa hamaa waliin jechuu danda'a ammoo namni Tigree yookaan Gondaree dhufee yoo ebaluu waas jedhan isa rifatu yoo ebaluun kun waa jedhan isa rifatee arqa namni akka midhaagu waata namni akkan jiru waata jedhee rifatu arga. Kanaaf Tigree illee yoo as kee jiraat Sidaamtillee yoo as kee jiraat akka isiin ummati isiitti wanni an fedheef wanni kun waan jaarraa dheeraa bara dheeraa kee baanee dhufnee tuffiin tunin akkasiif akka warri kunin dhaamsan nu dabarsee nurra fudhatee dhaamsan dabarsa malee nu mirkaneessa gaafachuu miti nu mirkaneessa jechuu miti. Kaan ammoo olol adda addaa laftees deema yoo ati waan akkanaatiif kaatu ololiin deema olol adda addaa deema
واي gujii galtii waay gabraa galtii waay arsii galtii waay marhaana galtii waay digooti galtii waan akkana haasa'an tun ammoo an akka amantiitti yaad galtummaan maqawaataa kan irra wayyi galtummaan maqawaataa kalee nu midhaan kan irra wayyi nam tokkollee tingal nam tokkollee tingal nu waayyuu nam waliin jirru waliin kabajaaf ulfinnaan jaalalaan waliin jiraachuu malee nam itti galluuf galchumlee ta'an. Tana akka bal'innaan namni nu galchan jedhee yaada qabuullee yoo jiraat namni itti galan jedhee waan akkasii oofullee yoo jiraat kana galan jedhee harka banee fanu eegu yoo jiraat harki isaallee asirratti dhaabatuun illee. Kaitti galan jedhee duubaan miilaan nu dhiitu jirullee yoo jiraat miilli isaa dhiisu nu dhiisini tokkollee nyaannu. Kanaaf fincuftii hubatamuu qabdi. Nu nama ilmi namaati wanni namaa galluuf hin jiru. Taan ammoo laf fudhachuu fedhanii aanaa uumachuu fedhanii waan akkana ta'uu fedhanii silxaan fedhanii silxaanni yeroo ardaa ka ummataati. Silxaanni ka ummataati. Silxaanni yeroo fedhan yeroo uftuultoti yookaan dhiphootii jirtu faan ka silxaan fedhan. Arda silxaan namichi kennu ummat kan. Malee silxaan waan feete hin argatu. Ka gar lafaati. Gar lafaa lafa babal'ifachuun yaada fiwdaanii. Laf babal'ifachuun yaada warra abbootii lafaati. Nu abbootii lafaati miti. Abbootii lafaati jechuun kiyya warra dharraa lafaa babal'ifachuu laf bal'ifachuu yaada qabu miti. Nu yoo fuula jirruutti bulchiinsa gaarii argan suniin dhugaa. Yoo ummata waliin jirru waliin jaalalaan ka bullu taate kabajaan ka bullu taate hagasiin dhugaa. Dhumirraatti wanni ani dabarsuufat mirga arda mootummaan kun argamsiis keessatti nu arda Oromoo waayyuu jennee kaanee jirra. Oromoo waayyuu jennee yookaan mootummaan naannoo Oromiyaa waan kan nurraa fudhatee godinni Gujiitiif godinni Booranaalleen waan kan nurraa uummat keenya gaafatee nurra dhugeeffatee xalayaa nuu katabee xalayaa kaan Oromiyaa deebifnee wanni kun nurra fudhatanii mirkanooftee jirti. Yoo silaa Oromiyaan nurra fudhachuu baattee godinni Booranaatiif godinni Gujii nurra fudhachuu baatte tarkaanfii dhibee kayaanne jira. Yoo Oromummaan nu mormatan Itoophiyaa ta'an. Mirgi seerii tumamee kaahamee taa'u jiru. Ammoo galata guddaa godin lachuutu mootummaa naannoo Oromiyaatillee galata guddaa maqaa Oromoo waayyuutiin akka naa galateeffadha. Kanaaf wanni Itoophiyummaa biyyi dhibii waliin qabaannu malee wanni Oromummaa keessa nu baasee Itoophiyummaan nu galchaa gammaan agarree hin jirtu. Agamma Oromummaa jechuun wanni waan kakkaasef maal yoo Oromoo waayyuu ta'an nu keessaa ba'anii nu keessaa achi deemanii walgahii adda addaa godhee jiran maanguddoota waliin walgahii adda addaa marii adda addaa dirree irraatti asliiban irraatti bakka ba'aa Finfinnee irraatti bakka hedduutti walgahii godhee jira. Walgahii godhe gaafiin kaas nurraa baatanii gaafiin kaas gargar baanaa yaadii kan qabdan kana. Awwanni na ajaa'ibi umrii keessatti waan argeen beene nam maqaa arraba gaaf qabu namirra hin bahin maqaa jaalala gaaf inni baafat akka inni namirra ba'u hin beeku. Wanni na dhibi tokko kan yoo garii yoo teennee waliin haasofnu dadii sun hin jira. Maana mura koon nurra baata yoo maqaa kan baafattan. Maqaa kana
umirraa tam finfinneerraa dhiyoo marigoon maqaa kan yoo nu isanii maqaam nu qabnu kan isanii baafnee kanaan deemtan nu amantuu jedhanii na gaafatan isanin amanuu jedhee wanni ani san amanneef ganni dheerayyuu maqaa kan nu mee walumaan qabna haa taanu jennee dadhabnee jedheen maqaa kan amanuu namni ganna haga waaqii lafirraas uumame maqaa miidhaa kanaan yaaman akkam ganni tokkoof gan lamteessan maqaa kii jijjiirroo jedhan amanan guddoo rakkisaa kanaaf ammallee borillee maqaan kun ammoo maqaa akka yookaan daa'imii warra amantii kiristaanaa daa'imii yoonni dhalate bultii 8 moo bultii 40 kiristinnaa kaasan jedhanii maqaa baasan kanaaf maqaan kunin maqaa kiristinnaatiin maqaa uumamaa maqaa kalee waaqni nuu kenne maqumteen kaa obboleeyyan keenya kan waliin qubannulleen yoo jaalalaa waa jiruun jedhan yoo jibbaa waa turuun jedhan yoo arraba waa jedhan yaaman yoo jaalalaa ammoo waa jiruun jedhan kanaaf maqumteen ka duri jiru sun nuu deebi'ee suni na yaamamnu jenne malee maqaan dhibiin kiristinnaa nutiin kaane maqaan haaraa nu baafanii jiru kaan ammoo sulleen balbalti tufaanu maqaa dhibiillee baafachuu balbalti tufaanu maaliif seera mootummaan tumee labsaa'e seera guddoo bal'aa seera guddoo wanni cuftii qaaqabdu kan ittiin hojjechuu dandeessu warri kanaan dura akka obboleessi biyya godaana xunnaa dubbat warri kanaan dura shaanqillaa maali jedhan dhaassene jettee baafata dhaassene maqaa haaraa baafata maqaa durii qabduu miti warri durii daraasa jedhan jedhee hojjete baafata muummichi ministeeraa ka amma laf bulchuu jiru warri isaanii durii walaamoo jedhanii amma walaayita jedhan hin jedhan walaamoo maqaa arrabaat yadide ummati yadide kanaaf maqaa haaraallee teennee dhaggachaa birbir jennee baafachuullee wanni balbalti nutti cufaanu banaa kanaaf ammoo maqaa haaraa doon ta'in maqum keenya ka uumama kaan baafannee maqum uumama kanaan maqaa kanaan dhalataa waayyuu fuula jirtanii akka isaan ittiin boontan isan gaafadhaa kanaan dura rakkoon guddoon nutti uumamaa turte nama nuun jedhu callaa doon ta'in nuhuu yoo nuun jedhan uf sodaachaa turte uffachaa turte kanaaf wanni ati uffattuuf hin jirtu wanni ati namaa gadi hin jirtu ilmee namaa wanni madaalanii hojii isaati malee ilmee namaa wanni madaalanii dhaloota isaatiin dhalootiin dhalatee aduun ta'in ilmee namaa wanni madaalanii ebeluun ebel caal jedhan dandeettis hojii isaati kanaaf wanni ani saniin jedhu jajjabaadhaa seera misoomaa ka mootummaan baasu dhawattuu eeggadhaa seera mootummaan baasu ka misoomaa ka nagahaa dhawattuu eeggadha wanni ani saniin jedhu carraa keenya kan wanni jajjabeessee geeggessaa akka dabballee isan sibkati isanii geeggessuuf adoon ta'in yookaan akka dabballee isan kakaasuuf adoon ta'in carraa arganne kan saba mootummaa kanaatiif saba waaqatiif arganne lammeessu ammoo yoo nu waan kan cinaa dhaabannee seera mootummaan baasu waan misoomatiif waan siyaasallee waan jiratuuf cinaa dhawattuu dhaabannee hin gargaaruun jaalala callaa doon ta'in dirqama sila oromoo cufaati ammoo namni wanni ani amma carraa itti qabu wanni ani aangoo itti qabu oromoo waayyuu waan taateef oromoon waayyuu waan kanirraas adaraa isanirra kaa akka mootummaa dhawattuu dhaabattanii waan dandeessan cufaan gargaartan isaniin jedha galatoomaa horaa bulaa